Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni hordoftoonni Oro Family akkam naga jirtu beeka nagahaan jiraattan barnoonni kenna guyyaa har'aa nama afaan Arabii dubbachuu beeku kan barreessuu hin beekne akkasuma ammoo nama afaan Amaariffaa dubbachuu beeku kan qubeedhaan akka haala asirra argitan kanaanii qubeessuu hin dandeenye afaan Arabiffaas dubbachuu malee barreessuu kan hin beekne akkasuma ammoo afaan Arabiffaa afaan feetan kamiinuu jechuudha dubbachuu malee barreessuu kan hin beekne jechuudha haala salphaa ta'een seetingii takka qofa sirreeffachuudhaanii akkaataa itti dubbattanii barreeffamatti isin jijjiiruu isin garsiisaa jechuudha. Na wajjin turtii gaarii. Jalqaba wama tokko irra seentan fakkeenyaaf waan kana sirreeffachuudhaaf waastaapii irra haa ta'u, iimoo irra haa ta'u, miseenjara irra haa ta'u jechuudha. Seetingii tana sirreeffachuudha. Fakkeenyaaf waastaapii irra seenaa jira. Erga haala kana waastaapii irra seenee booda jala kanarra jechuudha. Mallattoon seetingii ni jirti jechuudha. Mallattoo akka seetingii kan irra yeroo tokkoof ni tuqattani jechuudha. Mallattoon akka seetingii ni jira irra tuqattan. Sanaan booda haala kanaan bakka kanarra isin seensa jechuudha. Xiqqishuu isii ofii ol harkisuudhaanii seetingii tana sirreeffatanii jechuudha. Ofii ol harkistanii xumurarratti jechuudha. Voice input tayyattuu jala kana jirti. Voice input tana irra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Voice input tayyattuu jala kana jirti irra tuqattan. Yeroo isin irra tuqattan asirratti waa sadi isinii fida jechuudha. Jalqaba irratti Samsung voice input dhumarratti ammoo nanidha. Walakkaa keessatti ammoo Google voice typing jedhu kan irra deeffatan jechuudha. Isa walakkaa jedhu kan irra kaa'atanii jechuudha. Kanneen sadiin keessa. Sanaan booda duubatti deebitanii jechuudha. Yeroo isin duubatti deebitanii waastaapii jala deebitan mallattoon waan akka rikoordii dhuftee as biratti baatee jirti jechuudha. Duratti bakka kana hin jirtu. Waan akka rikoordii kan irra tuqattanii jechuudha. Yoo sagalee waraabuu barbaadan yookiin ammoo sagaleedhaatti dubbachuu barbaadan. Yeroo isin achirra tuqattanii jettan mallattoo rikoordii yookiin waan kana isinii fida jechuudha. Kanaafuu isin amma afaan dubbachuu barbaadan san filachuudhaaf maddii isaa kana jechuudha. Mallattoon akka seetingii ni jirti. Mallattoo akka seetingii irra tuqattanii jechuudha. Afaan dubbachuu barbaadan irratti filachuu qabdan. Yeroo isin irra tuqattan haala kana isinii fida jechuudha. Iddoo laangujiitti irra tuqattanii jechuudha. Laangujis jettee achirra tuqattanii afaanwwan garaagaraa isinii fida jechuudha. Afaan Arabiffaa afaan feetan jechuudha. Hattan afaan Amaariffaa illee afaan feetan isinii fida jechuudha. Kiyyaama fakkeenyaaf Amaariffa irra jira. Haala argitan kanaanii Amaarinyaa irra jira jechuudha. Amaarinyaa kan irraa yoo afaan Ingiliffaatiin jijjiirachuu barbaade Amaariffuma kana raayitii tana irraa kaasaa jechuudha. Yoo ammoo afaan Amaariffaa san barbaade isuma irratti raayitii godha jechuudha. Isuma irratti afaan Amaariffaa san yoo dubbachuu barbaade irratti raayitii gochuudhaan jala kanaan seefii ni jirti seefii irra godhaa jechuudha. Irratti seef godhaa sanaan booda duubatti deebi'eetiin mallattoo akka rikoordii san tuqadha jechuudha. Mallattoo akka rikoordii kana tuquudhaan iddoo bulee magariisa kan irra qaqqabee jechuudha. Indeen naachoo salaam naachoo jedhee yeroo itti barreessu haala kanaan barreeffamatti naaf jijjiirama jechuudha. Barreeffamatti haala kanaan naaf jijjiirama jechuudha. Akkuma argitan kana hanqatti dubbadhe sagaleedhaanii inni ammoo barreeffamatti jijjiiree jira jechuudha. Yoo ammoo afaan Arabiffaallee barbaadan jechuudha. Kana isa kana irruma dileetii gootanii jechuudha. Erga irraa haqxanii booda dalga kanaan mallattoon akka seetingii ni jirti jechuudha. Google rikoordiidha asitti jechuudha. Mallattoo akka seetingii kan irra tuqattanii sanaan booda dhaqxanii maal gootanii iddoo laangujiitti deebitanii laangujii kan irra tuqachuudhaanii afaan Amaariffaa irraa kaastanii jechuudha. Raayitii san afaan Amaariffaa kan irra reef gootesan jechuudha. Irra kan amma reef irra gootesan jechuudha. Amaariffaa kan irraa kaasuudhaan eessa dhaqna Arabiffa barbaadanna jechuudha as keessa. Afaan Arabiffaa afaan dubbachuu barbaadan yoo Ingiliffas dubbachuu barbaadan Ingilishii irra kaa'anna jechuudha. Afaan Amaariffaa irratti raayitii goona jechuudha haala kanaan. Erga irratti raayitii goone booda jala kanaan kansilii fi seefii jira seef tayyattuu irra godhanna jechuudha. Sanaan booda duubatti deebuudhaan mallattoo akka rikoordii san itti deebinee tuqanna jechuudha. Mallattoo akka rikoordii ni jirti. Irra tuqannaa jechuudha. Yeroo irra tuqanne haala kanaan nuuf fida waan ta'eef irra qaqqabuudhaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu keef haala akka kanatti yoo isin barreessitan jechuudha. Barreeffama san guutumaan guututti sagalee san guutumaan guututti gara barreeffamaatti haala kanaan isiniif jijjiiraa jechuudha. Akkuma argitan haala salphaadhaan. Yoo feetan barreeffama kana koppii gootanii nama erguu dandeessanii barbaadan ammoo asumaanii iddoo waan irra jirtan irratti achi seendi gootanii nama saniif erguu dandeessanii jechuudha. Afaan Ingiliffaatis yoo barbaadan akkuma san asuma mallattoo seetingii kana tuqattanii jechuudha. Mallattoo seetingii tuqachuudhaan Arabiffa irraa kaastanii erga Arabiffa irraa kaastanii booda Ingilishii irra kaa'attanii erga Ingilishii irra kaa'attanii booda duubatti deebitanii rikoordii gootanii jechuudha. Laangujii irra tuqachuudhaan afaan barbaadan san filattanii Arabiffa irraa kaasuu qabdan jechuudha. Arabiffa duraanii san irraa kaastanii gara afaan ofii barbaadan san irratti raayitii gootan jechuudha. Afaan tokko irratti
amma Arabiffara jira. Arabiffa kanarraa raayitii irraa yoo kaastan haala kanaan jechuudha. Ingiliffa barbaadan. Ingiliffa ta'e jechuudha. Ingiliffi gosa hedduun jira. Ingiliffuma ta'e kan mata isaa jechuudha. Ingiliffa tokko irra kaa'achuu qabdanii jechuudha. Erga Ingiliffa irra kaa'attanii booda kaanselii fi seefiin jala kana jirti. Seefta jettu irra tuqachuudhaan erga seef godhatanii booda duubatti deebi'uudhaani mallattoo akka riikoordii tuqattanii jechuudha. Mallattoo akka riikoordii kana yeroo tuqattan akkuma isa kaanii jechuudha. Haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Irra tuqachuudhaan how are you jettanii fakkeenyaaf sagaleedhaan itti dubbadhee jira. Haala kanaan how are you kan jedhu naaf baasee jira jechuudha. Barreeffama kana haala kanaan dheeristanii haasawitanii waan barbaadan yeroo inni barreessee jedhe koppii gootanii jechuudha. Feetan feesbuuk irratti bakka feetanittis poostii gochuu dandeessan jechuudha. Irra gadi qabdanii waan dubbattanii isiniif barreeffame san jechuudha. Irra yoo gadi qabdan haala kanaan waan magariisa kanatti isinii mara jechuudha. Irra harkisuudhaanii koppii godhatanii jechuudha. Irra harkistanii haala kana erga magariisa gootanii booda koppiin gubbaa isaarra jirti. Koppii gootaniitiin bakka barbaadaniif fiddanii poostii gochuu dandeessan. Iimoo keessaa fiddanii poostii namaaf sheer gochuu dandeessan jechuudha. Bakka feetanii gallakkisuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Seetiingii akkatti qofa sirreeffachuudhaani afaan barbaadda itti dubbatanii barreeffamatti isiniif jijjiiraa jechuudha. Waastaappii qofa keessan osoo hin ta'in iimoo keessas yoo seentan miseenjara keessas yoo seentan mallattoon riikoordii sun bakkuma hundatti argamti jechuudha. Mallattoon riikoordii tan irraan sagalee qabda sun bakkuma hundatti argamti. Fakkeenyaaf amma iimoo keessa seenee jira. Iimoo keessa seenee iddoo namaaf barreessu kanarra yoo tuqe akkuma san kun mallattoon riikoordii ni jirti jechuudha. Bakkuma hundasiitu mallattoo riikoordii kanarra tuqattanii yoo jettan mallattoo riikoordii irra tuquudhaani akkuma isa reefisan jechuudha. Sagalee waan barbaadan san namaaf qabdanii jechuudha. Iddoo riikoordii kanarra qabuudhaan fakkeenyaaf my name is Omar jedhee haala kanaa yoo itti barreesse akkuma argitan kana jechuudha. Itti barreeffamaa jechuudha. Ani ammoo kan dubbadhe sagaleedhaani inni ammoo ni barreeffama jechuudha. Haala salphaa kanaan jechuudha. Namoonni afaan dubbachuu malee barreessuu hin beekne sirreeffattanii seetiingii akkatti sana itti fayyadamuu dandeessan isiniin jedha. Barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Haga barnoota biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii nagahan naa tura.